daa'imaa ganna 10 gadiitti waan takka dubbatee torba jijjiiruun kan amalatti taate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Iiraan za'a 48 keessatti lola kana dhaabdee hulaa Hormuuz akka bantu akeekkachiisa haarawaa dabarseeti jira. Bifuma wal fakkaatuun sa'a 48 Iiraaniif kanneen kan ture hoggaa ta'u yeroo muraasa keessatti gara guyyaa 5tti ol guddisee ammallee itti oofuudhaan guyyoota hin beekamneef waliigaltee kana dheereessee akka ture himeeti ture. Bu'aa fi qophaa'ina tokkoon malee dhiibbaa Israa'eliin waraanaa kanatti kan gale Tiraamp akka re'ee bishaan barbaada distii mataa keessaa bahuu dadhabdeetti danqaramee waraanicha keessa gangalachaati jira. Iiraan hatattamaan gara waliigalteetti akka dhuftu yoo san hin taane ammoo balaa cimaatu ishee eeggata. Kana gochuudhaaf sa'a 48 qofa kanneetiif hin jire jechuun ammaas irra deebi'ee ibsa baase. Yeroo kannameef kana keessatti yoo ajaja kiyya kana raawwachuu baatte adabbii cimaatu isii eeggate jechuudhaan dhaadannoo isaa tan abdii hin qabne itti fufe. Iiraan ammallee Tiraampiif dhukkubbii mataa taateeti jirti. Guyyuma afuriin dura ture ministeerri ittisaa US dangaa qilleensaa Iiraan irratti US olaantummaa horattee jirti jechuun kan dubbate. Humna ittisaa Iiraan waan mancaafneef humni qilleensaa Ameerikaa akka fedhetti samii Iiraan irratti gadi siqee yaaddoon malee balali'aa jira jechuudhaanis dubbate. Garuu erga waraanni eegalee Iiraan jeetti US saffisaanii malu F-35 akkasuma F-15 fi kanneen biroollee milkaa'inaan lafa buusaati jirti. Jimmata kaleessaa qofatti xiyyaarota waraanaa Ameerikaadhaa 3 dhoyitee lafa buusu Iiraan viidiyoon humni waraanaa Iiraan gama TV biyyattiitiin qoodee mul'isaa tureeti jira. Erga waraanni kun eegalee Ameerikaan xiyyaarota jajjaboo 7 kan dhabde hoggaa ta'u seenaa Ameerikaa keessatti inni kun isa jalqabaatee galmaa'eeti jira. Ameerikaan lola biyyoota akka Afgaanistaan, Liibiyaa, Siiriyaa, Iraaqii fi kanneen biroo keessatti goote irratti taateen xiyyaaronni isii jalaa haleelamuu kan akka amma Iiraan keessatti isii mudachaa jiru kun tasuma isii mudatee kan hin beekne ta'uu miidiyaaleen gabaasaati jiru. Erga waraana kana Iiraan irratti labsite irraa kaasee hanga ammaatti loltoota 13 kan du'aan dhabde hoggaa ta'u loltoonni biraa 365 ammoo jalaa madaa'uu ministeerri ittisaa US beeksisee ture. Kunis waraana keessatti loltoonni 247 kan madaa'an hoggaa ta'u humna galaanaa keessatti 63, humna galaanaa leenjii addaa qaban keessatti ammoo 19 akkasuma humna qilleensaa keessatti ammoo 36 jalaa madaa'aniitu jiru. Harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka nu daawwatan maratti nagaaf salaamanni keenya kan irraa burqeessin bira haadha qabu oduuwwan jajjaboo guyyaarraan tanaaf qabannee bal'inaan isin biraan gahuudhaaf argamneeti jirra. Warreen haarii taatan maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Hanga xumura odeeffannoo teenyaatti nufaan duraan afeerraa teenya tan kabajaati. Diinaa oliituu isin waliin turtii taasisa. Ibsi Doonaald Tiraamp roobii galgala dhimma waraana Iiraan irratti kennee olaantummaa agarsiisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'us dhimma wal dhawaa ta'ee addunyatti mul'ate. Pirezidaantiin Ameerikaa humni galaanaa Iiraan, humni qilleensaatii fi misaayilaa akkasumas buurri misooma nukuleeraa Iiraan akkaan barbadaa'uudhaa fi kanaan booda waraanni goolabamuu jalatti akka dhiyaatee jiru labseetu ture. Haa ta'u malee Tiraamp torbaanota itti aananitti illee qormaanni waraanaa jajjabaan akka isaan eeggatus hime. Ergaan inni dabarsee maal akka himuu barbaade baruu rakkisaa ta'ullee injifannoon inni labse ammallee qoramaa akka jiru akeektuun isaa baay'eedha. Tiraamp dhimma kana wanta jabeessu kan biraatis kan dubbate hoggaa ta'u Iiraan boombiin haleeluun akka isaan bakkee isaaniitti deebi'an bara dhakaa yookaan Stone Age'tti akka isaan deebi'an goonaas jeetu ture. Dubbiin kun Iiraan keessatti dhimma qabatamaan dhiibbaa uumuu danda'u ta'uu baatullee miidiyaa hawaasaa irratti ammoo mormitoota mootummaa Iiraan kanneen Tiraamp Iiraan keessatti jijjiirama mootummaa fiduu danda'a jaanii abdatan biratti illee aarii uumeeti jira. Sirna mootummaa Iiraan irratti dhiibbaa gochuurraa inumaatu biyyatti weeraruu akka filate qeeqxonni kaasu. Tiraamp hoogganaan olaanaan Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ajjeefamuun jijjiiramni mootummaa barbaachisu Iiraan keessatti dhufee jira jedhee dubbatee kan ture hoggaa ta'u amma garuu hooggansa sababatti amanuu fi mankarreessaa hin ta'iniitu hafe jechuudhaan dubbatee ture. Dhimma obbo Tiraamp mootummaa haaraa Iiraan keessatti uumneeti jirra jiru kana ammoo ragaawwan deeggaran hanga ammaatti tokko hin jiran. Caasaan aangoo Iiraan ammallee osoo hin jijjiiramin akkuma duraaniitti jira. Aangoon ammayyuu hoogganaa olaanaa irraa gara ilmaatti dabree akkuma duraaniitti biyyattiin gaggeeffamaati jirti. Ta'us yeroo ammaa kana hooggantichi to'annoo kallattii hangam akka kennaa jiru ammoo Teheraan ifatti waan ibsite hin qabdu. Diigamuu caasaas ta'ee jijjiiramni ilaalchaa tokko Iiraan keessatti mul'achaa hin jiru. Masuud Paashiikistaan ammallee pirezidaantii Iiraan ta'aniitti dhufaniiti jiru. Akkasuma Mohammad Bahar Haliibaaf ammallee paarlaamaa gaggeessa. Abbaas Araagichi ammoo imaammata haajaa alaa hoogganuudhaan biyyattiin akkuma duraaniitti utubamtee
itti fufaati jirti. Kumaandarootaa fi qondaaltonni ajjeefaman namoota biroo ilaalcha wal fakkaataa qabaniin bakka buufamanii kan jiran hoggaa ta'u, inumaatu warreen amma bakka bu'an kun haala waraanaa daran cimsanii itti fufaniiti jiru. Kun ammoo mootummaan Iiraan jijjiiramuu irraa gara daran bayyanachuutti akka deemaa jiru waan agarsiisudha. Bayyanachuun akkasii kun ammoo waan tasa uumame osoo hin ta'in wareegama qaqqaalii waggoota dheeraadhaaf Ayatullah Ali Khamenei hooggantoota biyyattii jalarraa leenjisaa ol guddisuurraa kan madde akka ta'es namoonni ni akeeku. Kaayyoon Iiraan guddoon waraanaa kana mo'achuu osoo hin taane biyya addunyaan humna waraanaa jabduu qabdu jettee sodaattee salphistee dirreerraa afuu akka taates hooggantoonni Iiraan irra deddeebiidhaan ni kaasu. Waggootaaf Iiraan biyyoota addunyaa humna guddoo qaban irraa ooluu irratti xiyyeeffachuudhaan humna waraanaa keessoo isii ijaaraa turuun isii ni dubbatama. Iiraaniif ammallee ni jirra ja'anii qoma dhawachuun erga kufaniin booda osoo hin ta'in namuma akka waraanni eegaleen injifannoo isaanii jabeessanii itti fufuudhaani. Waraana baatii tokkootiin booda caasaan Riippaabilikaa Islaamaa ammallee hojii isaa jabeessee akkumatti oofatti jira. Namoonni siyaasaa xiinxalan gurguddoon addunyaa haala Iiraan amma keessa jirtu hoggaa dubbatan biyyattiin ammallee qormaata kana dandamattee itti fufuudhaaf carraa bal'aa akka qabdu akeeku. Osuma haleellaa qindaawaa Ameerikaadhaa fi Israa'el irratti banan jala jirtu ulaa Hormuuz daandii galaana boba'aan addunyaa harka 20 ta'uu irra dabru qabachuun Iiraan ammallee biyyattiin humna jabaa waraanaa daran akka qabdu kan akeeku ta'uudhaa siman. Kun ammoo Washingtoniif dhukkubbii mataa qofa osoo hin ta'in abdii hegeree waraana kana Iiraanii waliin itti fufuu isii kan laamsheessu ta'uudhaa siman. Ameerikaan waraana kana yoo dhaabde Iiraan humna dandamannaa akka qabdu agarsiisa. Yoo ammoo waraana kana haala amma jirtu kanaan kan itti fuftaate ammoo kasaaraa hedduu keessummeessuun isii waan hafuu miti. Haasaan Tiraampis isuma kana agarsiisa. Osoo waraana gaggeessuu injifannoo labsuun isaa salphina isaa lama dho'ifachuuf akka ta'e kan akeeku hoggaa ta'u, takkaffaa waraana kana asirratti kan dhaabu yoo ta'e Iiraaniif injifannoo akka waan kanneetti addunyaan itti kofalti. Lammaffaa ammoo waraanicha akka eegalatti xumuruudhaaf biyyattiin idaa waraanaa guddaa keessa kufuu isii sodaachaati jira. Dubbii Tiraampiitiin booda pirezidaantiin Iiraan Masuud Pezeshkian Iiraan waraanicha dhaabuudhaaf fedhii murteessaa qabdi jechuudhaan ergaa ulaagaa wayiif keessaa qabu dabarse. Xaliyaan banaa uummata Ameerikaatiif pirezidaantiin Iiraan barreesse gaafa roobii miidiyaa hawaasaa irratti qoodame ilaalchi dursa Ameerikaadhaaf jiru dhuguma Ameerikaadhaaf bu'aa buusaa jira moo Israa'el utubaa jira kan jedhu lammiileen Ameerikaa akka of gaafataniif barreessee ture. Ergaan kun uummata Ameerikaa irratti xiyyeeffachuudhaan Iiraan ejjennoo marii isii akka hin geeddarre agarsiisu dhiibbaa gochuuf akka ta'e himeeti jira. Sararri diimaan Iiraan waraana dhaabuudhaaf keessa qabxiiwwan ijoon jajjaboon mootummaan Iiraan waraana kanarraa bayyanatee walabummaadhaan akka jiraatu. Lammaffaa haleellaa gara fuulduraatti Ameerikaa fi Israa'el irratti taasisaniif wabii amansiisaa argachuu, qoqqobbii hiikaa hin qabne kan waggaa dheeraadhaaf Iiraan irratti darbamee ture jalaa biyyattiin akka baatuuf murtee kennu, akkasuma humni ofirraa ittisuu Iiraan akka kabajamu qabxiiwwan jedhu afur tarreessee ture. Amma ammaatti Iiraan fedhii fi faayidaawwan kanneen akka geeddartu wantoonni agarsiisan tokkolleen hin jiru. Tiraamp akka daa'imaatti ulaagaawwan waraana dhaabuudhaa guyya guyyatti jijjiiraa oolus hanga ammaatti gama Iiraaniin ammoo ulaagaawwan waraana dhaabuu tarreeffame kun tokkolleen isaa akka jijjiiramu wantoonni agarsiisan tasala hin jiru. Iiraaniif waraana kanarraa dandamachuun bu'aa gadi fagoo qabaachuudha mala. Humna ofirraa ittisuu akka jabeeffatanii isaan taasisa. Waggootaaf yaaddoon haleellaa bal'aan Ameerikaa fi Israa'el Iiraaniif danqaadha ture. Waraana kana keessaa nagaan baanaan garuu Iiraan yaaddoo ofirraa ittisuudhaa akka hin qabne addunyaadhaaf mirkaneessiteeti jirti. Haalli kun ammallee garee deeggarsaa adda addaa jijjiiraati jira. Biyyoonni Arabaa duraan Iiraaniin mormaa turan amma garuu Tiraamp waraana Iiraan irratti labse kana akka dhaabuuf keessoodhaan dhiibbaa itti godhuu jalqaban. Waraanichi goolaba roga qabu yoo kan hin arganne ta'e tasgabbii dhabuu waraanaa kana caaluutu uumama jaan. Ameerikaa caalaa ammoo isaan biyyoonni Arabaa akka waraana kanaaf saaxilamanis sodaa qaban ibsan. Kanaaf Ameerikaan erga waraana kana eegaltee guyyoota muraasa keessatti waswaasa jabaa keessa galte. Waraana kana dhaabuun humna bayyanachuu Iiraan daran kan dhugoomsu hoggaa ta'u galma dhumaa malee itti fufuun ammoo Ameerikaa kufaatii diinagdee hamaa keessaa akka isii galchuu sodaatamaati jira. Amma ammaatti Iiraan keessatti jijjiirama yookaan ammoo kufaatiin mootummaa kan argame hin jiru. Yeroo waraanni kun xumuramu Iiraan akkasumaan itti fufti taanaan gaafiin ka'u Washington diinni mo'adhee mootummaa isaa jijjiira jettee osoo hin milkaa'in hafa jechuudha.